Akkam jirtan alaamanaan sa'aa namaan maatii waatiin kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkii Oduu Ijoo isaatti kanaaf qonnedhaan isinitti himna. Shororkeessummaa shiraa fi fakkeessiin furmaata nagaa fi tasgabbii ta'een beeku jedha ajajni waraana bilisummaa Oromoo ibsa baasen. Ajajni olaanaan waraana bilisummaa Oromoo ibsa Muddee 29 bara 2021 roobii kaleessa waaree booda baasen. Shororkeessummaan shiraa fi fakkeessiin bulchiinsa biyya Amar furmaata nagaa fi tasgabbiin ta'u jedhame. Erga humni ittisa Tigraay Muddee 11 bara 2021 gara duubaa sosso'ee booda paartiin bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf Oromiyaa lolaa jira kan jedhe ajajni olaanaan ABO obbo gama biraan ammoo marii nagaa fi araaraan adeemsa jedhee hawaasa idil addunyaa afaan faajjessuuf yaalaa jira jedhame. Hongeen gammoojjii Baalee keessatti mudate lubbuu namaa fi loowwan hedduu galaafachuutiin sababii tarkaanfateef gargaarsa hatattamaa uummata kanaaf taasifamuu fi akka qabu qeerroon godina Baalee gaafatanii jiru. Aanaalee gammoojjii Baalee keessatti argaman hedduutti dheerachuu bonaatiin wal qabatee namaa fi sa'aanis miidhaa cimaa hamma lubbuun darbuutti ragaa jira. Kan ammoo qaamni xiyyeeffannoo gahaa kenneef akka hin jirre tokko matamaam. Rakkoon fakkaatan akkana birree deebiin gammoojjii Oromiyaa keessatti mudataa jira. Akka fakkeenyatti hongee godina Booranaa keessatti ji'oota dura mudateen horii fi bineensi bosonaa 84 caalan dhumanii jiru. Hanqinni roobaa mudachuu hordofee hongee aanota gammoojjii godina Baaleetti boyqolachuuf uummata Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiraataniin deeggarsi namummaa taasifamaafii jira. Hawaasa godinicha keessatti balaa hongee kanaan miidhameef hawaasni Oromoo biyya Qaatar jiraatu deeggarsa namummaaf kan oolu birri miiliyoona 1.2 walitti qabuun karaa dhaabbata egeree jedhamuun deeggarsa taasisu qindeessitoota keessaa tokko kan ta'an Haaji Sultaan Haaji Ahmad OMN himan. Hawaasni Oromoo biyya Qaatar balaa hongee fi beelaa uummata mudate kana qolachuuf birri Itoophiyaa miiliyoona 1.240 siqu walitti qabuun karaa dhaabbata egeree kan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa fa'aan durfamuun deeggarsa taasisanii jiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa wixinee hundeeffama komishinii marii biyyoolessaa raggaasisee walabummaa fi haqummaan isaa gaaffii keessa jira jedhamuun yaadonni garaagaraa irratti ka'aa kan jiru komishinii marii biyyoolessaa yaa'ii manni maree bakka bu'oota uummataa Muddee 29 bara 2021 deemseen wixineen isaa raggaasifamee jira. Manni maricha yaa'ii deemse kanaan wixinee mana maree ministeerotaatiin dhiyaate sagalee mormii 13 sagalee dhoowwannaa tokkoo fi sagalee caalmaan kan raggaase yoo ta'u Gabanumaan komishinichi walabummaan isaa gaaffii keessa kan jiruu fi umriin sirna aangorra jiru dheeressuuf malee bu'aan argamsiisu hin jiraatu jechuun qaamoleen garaagaraa qeeqaa jiru. Waraana ji'oota muraasa keessatti taasifame irratti lubbuun namoota 300tti dhiyaatu darbuu kan oolle maddee waraanaa himan. Waggaa tokko ol kan lakkoofse waraanni kaaba biyyattii keessatti deemaa jiru hanga ammaatti gama lamaan nurraawu lubbuun namoota 100 lakkaa'amu darbuu isaa maddeen keenya sirnichatti dhihootan himanii jiru. Oduu biraatiin ammoo ijoolleen Oromoo torbee darbee godinoota adda addaarraa mooraa leenjii waraanatti guuramaa turan miliquun gara maatii isaaniitti deebi'aa jiru jedhameera. Dargaggoonni Oromoo kumaataman lakkaa'aman manneen hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti cabbiinsa mirga ilmaan namaa fi dhiheessii mirga namaaf saaxilamnee jira jechuun dubbatu. Jireenya fooyya'aa barbaacha biyyarraa kan baqatan dargaggoonni Itoophiyaa harka caalaman Oromoo ta'an duula hidhaa mootummaan Suudi Arabiyaa gaggeessaa tureen hidhamanii manneen hidhaa biyyattii kanneen akka Shumees, Alkarch, Riyaad, Jiddaa fi kanneen biroo keessatti argamu. Hidhamtoonni kun hanqina qabiinsa mirga namummaa cinatti nyaata, uffata, bishaan dhugaatii, wal'aansa fayyaa fi kanneen biroo dhabuun ji'oota 20 oliif darraa guddoo keessummeessaa jiraachuu dubbatu. Rakkoo isaan keessa jiran dhaabbileen mirga ilmaan namaaf dhaabbatan akka dhaganiif miidiyaalee fi hayyoonni Oromoo akka sagalee ta'aniif waamicha dhiyeeffatanii jiru. Ijoon keenya kana fakkaata babal'ina oduu keenya idilee keessa argattu ijoo isinitti himaa kan ture Muhammad Fantaalleeti qophiilee OMN wajjin turtii gaarii godhaa.